Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga ida baga siningay. Mubarak jenne jirra baga ida wagga kuma tokko fi dhibba afurii fi afurtamii sadii singay guyyaa lama fara jira guyyaa lama fayecha Mubarak baga siningay bakka jirta. sila ati harargeedha afaan harargeenaa sobtuure Nin hasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mutawara wa kamishtan faya hasan. sagalee Alhamdulillah. mee inni guyyaa lama fa maal fakkaata Ida guyyaa lammataa siningay maal fakkaata guyyaan ida siningay. कैसे तुम खुश या मनाए गए ईद का कि नहीं? हमारा ईद नहीं होता है यहाँ। तुम्हारा तो हर दिन ईद होता है। आपका कल है कल मनाओगे कल isaaniif namoota kanaaf guyyaa har'aati iidiin har'a kabajan iidii ofii ani ka jedhu afaan isaanii kana kan baruu dandeessa ani afaan isaanii kana akka itti baruu danda'e عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya baga iidarraa haftan jecha har'a guyyaa lammaffaadha. Inni guyyaa lammaffaa maal akka fakkaatu asumaan isin daawwachiisa. Biyya Dubaayitti inni guyyaa lammaffaa akkamitti akka kabajan namoonni guyyaa boqonnaa isaanii maal akka godhan ni daawwattani. Mee Jamaal maal jetta asirratti baga geesse iidallee? Amiin walumaanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu isiniin jecha Iida guyyaa lammaffaadha. guyyaa lammaffaa yeroo akkam akka jiru akkam akka namatti tolu ummanni akkam yaa'ee akka bashannanuu laallamee walumaanuu Ilaalamee uummata akkam fa'aatu asitti argamaa wajjumaan laalla. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya iida guyyaa kaleessa isin marree akka carraa ta'ee baay'inni namoota irraa baay'inni namoota illee baay'ata waan ta'eef sammalittis anis hiriyoota kiyyarraa baay'ee fagaadhee waan jiruuf gammachuudhaan maruu hin dandeenye. Kanaaf daawwattoota kiyyaa baga isin hin ga'e jecha sammalee jechuudha hiriyoota kiyyaa waggaa dabree jechuudha. Akkuma beektan sanaatti dabarsee iida waggaa tare iida ayyaana sooma hiikaa immoo Itoophiyaatti dabarsee ni beektani. Kan ammoo biyya kanatti dabarsee jechuudha as Dubaayitti dabarsee jechuudha. Kanaaf hiriyootan kiyya yaadurraa kan ka'e viidiyoo guyyaa kaleessa isin maruu hin dandeenye natti hin tolle jechuudha. Kophaa koona dabbare miti. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya inni guyyaa lammaffaa maal akka fakkaatu warra xiqqoo akka daawwattoonni keenyatti hin aarre jechaaf amma viidiyoo isin maraa jira. Namoonni maal akka fakkaatu isumaa wajjin laalla. Ka argitan zeegaa biyyoota baay'eetu as keessa jira. Paakistaanii, Hindii, Baangaaliyaa, achumaan immoo Afrikaanota, Itoophiyaanota. biyyoota kammaan dhabame as keessa hin jiru. Sabaa fi sablammoota osoo hin taane kun biyyoota addunyaa guutuutu biyya kana bakka kana jira. Faranjoota akkasumas jechuudha hedduun isaanii baay'atee as keessatti argamani. Jiran ijoolleen teennallee ijoolleen akkaalee abboontonni. Kana fakkaataa jechuudha namoonni hedduun taphatanii kuwaasii fa'aa yookaan taphatan argitanii. Warri maatiin isin jalaa badeellee akka carraa ta'ee argachuu dandeessanii. Gara deemu viidiyoo irraa isin maraa isin ilaallattanii jechuudha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha. Namoota baay'eetu bakka kanatti argamani.
ummata adii gurraacha jettanii hedduu isaanii asitti argaman akkuma argitan jechuudha. Kanaaf inni guyyaa lammaffaa kana fakkaata. Akka isinitti tolu abdiin qaba. Mee maal jetta? Saboota asitti argaman kanneen kanaaf inni guyyaa lammaffaa maal fakkaata? Inni guyyaa lammataa illee yoo baay'ee namatti tola. Uummattoonni illee biyyoota hedduu keessaa asitti argaman wayi namni yoo nama jalaa badee fa'aa as keessatti argatuu danda'anii sirriitti xiyyeeffannoo irra galchaati ilaala. Warreen jaartiin isin jalaa badee fa'aa. Faatonni illee jiranii yaa warroonni Maammadoon dhokatee as jalaa dhufe illee ni jirtanii argatuu dandeettan qal'aalimatti gabaabatti. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha bakkichi hedduu namatti mijataadha hedduu namatti tola. Namoonni waan hafanuun fakkaatanii yoo akkatti ilaaltan jechuudha. Kaleessa immoo kana caalayyuu maruu natti hin tolle ture baay'ee namatti bakki cufaa ture namoota hedduu taphata ture. Kanaaf akkuma argitan kana fakkaataa gara galgalallee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebi'uudhaan akkam jirtan nagaa keessanii bakka iida guyyaa lammaffaa geessanii isiniin jecha. Abboleettiin tiyoo maal jettee mana biraatti argamti siistare. Nagaa gaafadhu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa motora akkam jirtan fayyaa keessanii. Sagalee alhamdulillah. Mee inni guyyaa lammaffaa maal fakkaata? Iida guyyaa lammaffaa isin ga'e maal fakkaata guyyaan iidaa isin ga'e? Mee inni guyyaa lammaffaa maal fakkaata? Ini guyyaa lammataa wadhaan itti nama jedha. Oyya. Guyyaa kaleessaa isin marri viidiyoo isa isin jenna. Ayya. Guyyaa lammataa Okay. wadhaan wajjin keessa ilaala isin jenna. Okay, namoota hedduu bakka kanatti argama biyyoota garaagaraatirraa bakka kanatti argamanii. Kanaaf akkami sabni kee yoo uummanni musliimaa Itoophiyaanotni asitti ni argaman Oromoon baay'eetu jira mee ati maal jetta asirratti? Baay'ee jirani. Viidiyoo as keessa qabne baay'ee mul'achuu danda'a. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya inni guyyaa lammaffaa kana fakkaata jechuudha. Hedduu namatti tola. Siistar illee kun akkuma argitan akkanatti jirti. Inni illee durbichi illee akkanatti jira. Kun gurraachi si dhufee jira. Akkana jira kun gurraachi illee duuba kanaan seeni. Kanaaf inni guyyaa lammaffaa kana fakkaata isin jira. Mee jiboo bakka kana dhufte. Amin ujuru bagan gaidan. Baga singgah ka, ida guyyaa lammaffaa illee baga geesse. Mee inni guyyaa lammaffaa maal fakkaata? Seera akka ta'uun keessaa. Mee ida guyyaa lammaffaa mee waan Guyyaa lammataa geenne irraa durbicha keenya kana wajjin kanaafuu ammaan rabbii waggaa guutuu itti nu haa deebisu. Amin amin. Jabaadhaa fi taphadhaa bashannanaa isiniin jennu. Oke, sister illee amin amin. Mee ati inni har'aa maal fakkaata guyyaa lammaffaa irra jira? Idnadhaa baay'ee bareedaadha. Ayye. Hedduu nama gammachiisa baay'ee namatti tola. Kanaafuu Eid Mubaarak jettaan uummata. Eid Mubaarak. Baga isin ga'e bakka jirtan. Sila ati harargeedha afaan harargeenaa sabtu ture. Nan haasa'a. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya har'a guyyaa lammaffaadha. Inni guyyaa lammaffaa hedduu namatti tola, hedduu bareedaadha. Akkuma argitan jechuudha. Akka jiru warra asitti argamu kun hundi isaaniitu firootatu asitti argama. Kanaaf hunda keessan inni Eid Mubaarak isinillee isin jedhee baga geessanii waggaa waggaatti isin haa deebisu. Mee uummata musliimaatiif dhaamsi isin qabdan maaltu jira? Dhaamsi qabdu jira uummata musliimaatiif? Eeyyan dhaamsi qabuun jira. Bakka jirtan baga rabbiin nagaan iida kana ittiin isin ga'e. Ameen. Waggaa waggaan guutuudhaan malee rabbiin ittiin isin haa ga'u. Isaan uummataan jedhu. Oke, mee ijoollee biyya baqaa keessa jiran warri mana madaamitii fi bakka garaagaraatti ayyaana dabarsaa turaniin mee dhaamsa itti dhaamsuuf maaltu jira? Isaanis bakka mana madaamii jiranittis isaan illee baga rabbiin isaan bakka jira hundattuu baga rabbiin achitti isaaniin ga'ee waggaa tana mana ofiitti galee maatii ofiitti galee maatii ofii wajjin baasuun rabbiin haa taasisu. Ani immoo waan jedhu achirratti yaada. Akkasiin jedha. Warroonni mana madaamii jiranillee warroonni shariikaa adda addaa keessa jirtanillee iida guyyaa lammaffaa baga isiniin ga'e. Min jenne. Kaleessa yaa'u viidiyoo isiniin marree durbichi kiyya wanni viidiyoo isinii darbuu baateef namoonni baay'ee baay'atanii har'a immoo xiqqoo isii kanaa keessaa jedhanii jiru.
sababa san ta'ee fi har'a xiqqoo si viidiyoo isin maruu danda'e warroonni yoo mana arabaa yookaan shariikaa jirtanillee jechuudha. Yoo ka waraqaa bitatu barbaadu firii fiizaa bitatu barbaadu illee firii taatee bitattee akkatti akka dabarsitu iddoo bashannanaa adda addaa deemtee akka firii taatee dabarsitu si fawwina. Akkasuma warri karaa maatii keessanillee galuu barbaadanillee yoo nagaa rabbi sinaa galchuu dalagattanii yaada muraada keessan guuttattanii jechuudha. Warroonni baddanii yoo kallee walli maal jennu hojjettan sunillee yoo yaada muraadni keessan kan waraqaa bitatu barbaadu rabbi waraqaa isinii haa bitu. Kan galuu barbaadullee rabbiin ati fagootti ilaalteetiin sitti ulfaatee akkamitti gala jettee yaaddooftu rabbiin si qallaalessee gabaabama keessatti rabbiin nagaa ammaatii keessatti si haa galchu isiniif hawwaan gara mataa kootiitiin ijoollee uumamoo qaqqaalee fi gaggaarii sabboontota ol qabe takka as keessa haa daawwatanii warri maatii isaanii yookaan arguu hin dandeenye fa'aa hin jiran oromtoonni sabboontonni hedduutu as keessatti argama. Anuu sabboonaa tokkoffaa. Ati deemaa jette obboleessa Suuriyaati. Kanaafuu jarri lamaanuu akkasumatti obboleeyyan ta'e sunillee shamarran kanaaf akkasitti akka nu dabarsine kanatti hadiiqaa keessatti akka dabarsitan isinii barbaanna. Rabbiin nama hundaafuu rabbi fayyaa kennuufi akkatti akka keenya kanatti bootaa tokko taa'ee dabarsuu barbaadullee rabbi yaada muraada isa haa guutu. Kanaaf akka itti jedhe inshaallah jajjabaadhaa isiniin jenna nama hundaanu. Kabiyya ammaa jirtanillee rabbi fayyaa keessan isin haa kennu. Mootummaa keenya sanallee rabbiin nama nagaanu haa godhu jechuu barbaadee ta'e. Ayee galatoomii ulfaadhaa isiniin jedha. Siistu wanta walitti jira. Wanda abu rabbiin waggaa kutuutti sinaalee sun hunda akkuma waan Allah isin jenne maatii wajjin agarsiise warra arginillee obboleeyyan hundaayyuu rabbiin nu agarsiisu isin jenne shi. Ayee galatoomii. Itoo wanda walitti jira. Ayee daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan faamilii wajjin jechuudha hedduu namatti tola. Kanaaf isinillee hedduu galatuma ulfaadhaa waggaa rabbi itti adeemsu galatuma ulfaadhaa isinin jedha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha bakki itti argamnu namoota baay'eedhaan uffifamee argama. Guyyaa kaleessa immoo akkuma isinin jedhe kana dabbaree waan hiriyoota kiyyaarraa gargar bahee kophaa waan tureef saniifi malee waan biraa fi miti ijoollee biyya Yaman jedhaman keessattuu magaalaa Sanaa'aatitti yeroo dheeraa ayyaana wajjin dabarsaa turre isaan yaadadheetiin viidiyoo maruu dide guyyaa kaleessa sababa saniifi har'a immoo narraa galee hiriyoonni keessa na kakaasanii akka ammaruu na taasisanii kanaaf dhiifama narraa taasisanii jedha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Kanaaf akkuma argitan kun akkanatti turtii dabarsaa turre hedduu namatti tola. Turtiillee baay'ee bareedaa ture. Warri biyya baqaa keessatti rakkachaa turtan dararamaa turtanis immoo rabbiin dararii keessaa isin abaasu keessattuu ijoollee mana hidhaa Suudii keessa jirtan hunda keessanuu keessaa isin abaasu jaa. Maamillee nasitti argama. Mi'asuma daawwattoota baga isin hin geejjire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan daawwattoonni Push 5 show yookiin damma jaalalaa. Push 5 show yookiin damma jaalalaa akkam jirtan? Fayyaadha jirtu baga jiraattan. Eid Mubarak jenga. Eid Mubarak jennee jirra. Baga Iida waggaa 1443 isin gahee guyyaa lammaffaa jira. Guyyaa lammaffaa jecha ji'a 12 kaleessi bulii 10 arri bulii 11 Kanaafuu baga isin gahee jenne. Baga isin gahee isin jenne waggaan isin adeebisu warra milkiidhaan itti deebi'uuf nu haa taasisu guutuu kenna. Milkaayaa jennaan. Galatoon ulfaadhu. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga Iida baga isin gahee. Sillee baga isin gahee. Amiin. Kanaafuu daawwattoota nama maal jetta? Daawwattoota Push 5 show yookiin damma jaalalaa warri damma jaalalaa hordofanii maal jetta? warri faashoo damma jaalalaa irratti argamtan hunduu baga Iida isin gahee. Like, share godhuu hin dagatina. Subscribe gochuu hin dagatina. Waggaa waggaatti isin adeemsu. Sillee immoo rabbi fooqa sitti fiteetiin biyya abbaa keessaa galchu. Amiin. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha. Dorgomtii xiyyaa wajjin jirra ammataa kanatti. Siistuulee kana dubbatiin jirti. Kanaaf hundi isaaniitu kun asitti akkanatti na biratti argamanii jechuudha. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya warri biyya namaa keessatti dararamaa jirtan rabbi dararri isin haa baasu rabbi maatii keessaniin nagaa wal isin agarsiisu. Inni baranaa kana fakkaata akka guyyaa lammaffaati kuni. Kanaaf ammas irra deebi'uudhaan baga Iida bara waggaa 1443 isin gahee jecha. Kanaaf isinillee rabbi maatii keessatti nagaan isin agalchu. Waggaallee waggaa dhufullee jechuudha gammachuudhaan bakka isin barbaadanitti rabbiin immoo
isin haa baasisu isin jedha warri mana suudii mana hidhaa keessatti dararamaa jirtanis ammas rabbiin nagaan baasee gara maatii keessanii isin haa galchu isin jedha biyyuma kamuu jechuudha biyyoota arabaa keessatti warri dararamaa jirtan mana madaamii bakkoota garagaraatti dararamaa jirtan rabbiin nagaan baasee maatii keessanii wal isin haa quunnamsiisuu yaada muraada keessan isinillee fi isin haa gootu kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota kiyya warri na biratti argitan isin maal jettan assalaamu alaykum naa jira Assalamu alaikum. warahmatullahi wabarakatuh turtii gaarii isin haa ta'u salaatee isinitti dhiiga कैसा है ठीक है, तुम कैसा है? हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ईद क्या है ईद की खुशी है बस इधर अलेन में मनाने के लिए आए इस पार्क में। अच्छा है हाँ? हाँ बस अच्छा है बस। तुम किधर से का हम पाकिस्तान से आए। हम इथियोपिया है अच्छा इथियोपिया है ओरोमो ओरोमो ये हम सेनो पाकिस्तानी पंजाबी ऐसा है नहीं, हम पंजाबी नहीं, हम पठान है। ए बताएं नहीं पठान है एवा तुन। वो इंडिया में अंदर बहुत लैंग्वेज में है हाँ ये शाम इथियोपिया है हम ओरोमो है अच्छा वो और कैसे है तुम खुशियाँ मनाएगा ईद का कि नहीं? हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईद नहीं होता है यहाँ। नहीं तुम्हारा तो हर दिन ईद होता है। आपका कल है ए कल मनाओगे ए कल आज में ओ अच्छा है ओ ईदिन isaanii guyyaa har'aati jechuudha. Amma laala assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii daawwattoota kush YouTube damma jaalalaa kan jedhamtan daawwattan har'a guyyaa iidii guyyaa lammaffaatinuuf isaaniif namoota kanaaf guyyaa har'aati iidiin har'a kabajan iidii ofii isaanii waan akkas ta'ee fi dhageettanii jirtanii haasa'u isaanillee baay'ee namatti tolanii. ani kan jedhu afaan isaanii kana kan baruu dandeessa Ani afaan isaanii kana akka itti baruu danda'e baay'ee yeroo biyyarraa biyya kana dhufee jedhu ani baay'ee bakka afaan arabiin beeku ingiliffan beeku afaan jaralleen beeku bakka rakorraa afaan isaanii kana baradhe baay'ee na ergataa turanii na ergataa isaan turanii jennaan inni aareetiin baradhe afaan isaanii kana osoo afaan arabiin baratiin afaan isaanii kana baradhe. kanaafuu bakka isin hin geejje hin gaarra deebi'an malee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. कैसा है ईद अच्छा है मुल्क में कैसा है पूरा ठीक है हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा में मुल्क में सबसे जो है कल में ईद में आज दवर दिमाग में मजा नहीं हो गया यूट्यूब भी देना मेरा में यूट्यूब देखो कुछ फाइव शो कुछ वॉइस को देखो लाइक में सब्सक्राइब में करो ओके लाइक करो सब्सक्राइब करो ओके बेल बटन दबाओ ओके मुश्किल नहीं है ओके थैंक यू शुक्रिया थैंक यू भैया यूट्यूब का चैनल क्या है आप मुझे बताओगे कि मैं आज भी शेयर करूँगा oh mesti itu bisa tergibir kan nakai sani itu Okay. nakai sani tergibir aci bodan bo lahi ki boleh indah warna aja ayat tadi cerita bo शानी ने दरमियान में खड़ा कर ले पहले हम बोलेगा बाद में आप बोलेगा आवाज आने की आगे इश्फाक ने मैं चला हाय फ्रेंड हाउ आर यू दिस इज माय फ्रेंड Tokyo but he is no good in Urdu language so now me talk this people Urdu language how are you क्या हाल है इधर का यस आपको उर्दू पूरा मालूम है तो मेरा पूरा मालूम नहीं है थोड़ा मालूम थोड़ा मालूम है आपका नाम क्या है हमने हमारे इधर हमारा कितना साल हो गया हम 3 साल हो गए और आपका फैमिली घर में सब सही है सब अच्छा छुट्टी कैसा गुजर रहा है अभी यो कल में छुट्टी है आज में छुट्टी आज भी छुट्टी है सुबह भी छुट्टी है नहीं है सुबह छुट्टी है सुबह छुट्टी है हमारा सुबह काम है हम ड्यूटी पे जाएंगे तो तुम ईद आज में कल में कल ईद है लेकिन हमारा छुट्टी फिनिश है ड्यूटी पे जाएगा और सुनाओ कैसा लगा इधर हमारा में आके कैसा फील करते हैं हम आज में वो कल में इधर आता है कल में बहुत आदमी है वो वीडियो में कुछ भी नहीं बनाया आज में बनाया नो प्रॉब्लम आज आप हमारा सब वीडियो बनाया हमको बहुत अच्छा लगा
ये आपका कंट्री का फ्लाइंग है, हमको ये भी बहुत अच्छा लगा। वो कैसा नहीं आलू में मेरा आलू में अच्छा है नाइस है। ओके, बहुत बहुत मेहरबानी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुश्किल नहीं है वो आज में जाता है कम जाता है आज आज छुट्टी नहीं, आज छुट्टी, कल में कम करता है यार इंशाल्लाह कल में मेरा में छुट्टी है ना आज में छुट्टी है 3 यौम छुट्टी ईद मुबारक ईद 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 ለዚህ ላደረሰን አላህ ያቃዲሩ ለደስታችን ዕለት ለኢድ አልፈጥሩ የአንድ ወር ዒባዳ የቁርአኑ ብርሃን በዝነትህ መታያ ከእሳት የመዳን ሙላው ተደልቶ የወንጀል ሴራችን ለደስታ ቀን በቃን ይኸው ለኢዳችን ईद मुबारक ईद 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 تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك لنا ولكم عيد مبارك لنا ولكم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك لنا ولكم عيد مبارك لنا ولكم يا حسيتو كان يا مهدستا تقبل الله منا ومنكم يا مسباسب يا فكر بتا عيد مبارك لنا ولكم يا فققتا كان يا مزيايا تقبل الله منا ومنكم يا ما شبرك قلتو يا ماما عيد مبارك لنا ولكم عيد مبارك عيد 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 يما فانتجا كان يما برك ياتين اهلا ومرحبا يا دستا كناتين بمؤمن فشتا مدر متدم كبات يليال ليونو يا ايداجن عيد مبارك عيد 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 يا لولا ليلة ويا كفل